Ergaa Phaawulos gara Tiitoositti erge. Gara Tiitoos boqonnaa tokko. Ani Phaawulos amantiif dhugaa beekuu warra Waaqayyoof fo'amanii akka namoota Waaqayyoof ta'uutti dammaqsuudhaaf hojjetaa Waaqayyoo fi ergamaa Yesuus Kiristoos ta'ee kana caafuu kooti. Abdii jireenya bara baraa isa Waaqayyo inni matumaa hin sobne bara durii jalqabee abdachiise yaadachiisuu kooti. Yeroo isaaf ta'ettis Waaqayyo Fayyisaan keenya karaa lallaba isa abboommii isaatiin hadaraa anatti kenname sanaa dubbii abdii sana mul'iseera. Gara Tiitoos isa karaa amantii walii wajjin qabnu ilma koo dhugaa ta'eetti Waaqayyo Abbaan Kiristoos Yesuus Fayyisaan keenyas ayyaanaaf nagaa siif haa kennu. Sababiin ani Qareexis biyya bishaan keessaatti si hambiseefis wanta toora hin qabatin hafe akka toora qabsiiftuuf mandaruma mandarattis akkuma ani si agarsiisetti jaarsolii hojii waldaa geggeessuurra akka dhaabduuf ture. Namni hojii akkasiirra dhaabatu immoo waan ittiin jedhan kan hin qabne, nama haadha manaa tokkitti ijoolleensaa kan amanaman malee gadhiisaatti jiraachuu isaaniitiin yookiis abboomamuu diduu isaaniitiin kan hin hadheeffamin haa ta'u. Ilaaltuun hojii waldaa tokkoo hojii Waaqayyoo in adeemsisa erga ta'ee waan ittiin jedhan kan hin qabne ta'uun isarra jira. Ofii isaa malee warra kaan kan hin gammachiifne yookiis nama dafee aaru yookiis machaa'aa yookiis nama lola jaallatu, nama bu'aa karaa dalgaa argachuuf sassatu ta'uun isarra hin jiru. Nama keessummaa simachuu jaallatu, nama waan gaarii jaallatu, nama of qabu, nama qajeelaa, qullaa'aa, nama adaba qabus haa ta'u. Barsiisa sirrii sanaan gorsuu, warra isaan mormanitti immoo balleessaa isaanii itti mul'isuu akka danda'utti akka barsiisicha ofii fudhateetti dubbicha isa amanamaa sanatti jabaatee qabamuun isarra jira. Namoonni hin abboomamne, warri dubbii midhaan hin qabne dubbatan, warri nama waldhaalchisan baay'een jiru. Addumaan immoo isaan kun warra garee seera dhagna qabaa eegan keessaati. Isaan bu'aa nama yeellaasisu argachuudhaaf waan barsiisuun isaaniif hin taane barsiisuudhaan mana guutuu waan gargar diiganiif afaan isaan qabachiisuun hin ta'a. Isaanuma keessaa tokko raajiin ofii isaanii, warri Qareexis yeroo hundumaa sobduudha, bineensota hamoodha, albaadhota, dhibaa'otas jedhee ture. Kanas dhugaa dubbate. Kanaafis amantii isaaniitti seelkoo akka hin qabaannetti cimsii balleessaa isaanii itti mul'isi. Si'achis mammaaksa amantii isa kan Yihuudotaa abboommii namoota warra dhugaarraa gara galanii duukaas akka hin buune godhi. Warra qullaa'aniif wanti hundinuu qullaa'aadha. Warra xuraa'oodhaaf warra hin amanneef garuu wanti tokko illee qullaa'a miti. Sammuun isaanii fi yaadni garaa isaanii iyyuu xuraa'aadha. Isaan Waaqayyoon hin beekna jedhu, hojii isaaniitiin garuu isa hin ganu. Isaan ofii isaaniitii jibbamoo, warra hin abboomamne, warra qoramanii hojii gaarii tokkoof illee gatii dhabanidha. Gara Tiitoos boqonnaa 2. Ati garuu wanta barsiisa sirrii sanaa wajjin wal fudhatu dudubbadhu. Maanguddoonni warri dhiirri warra dhugaatiitti of hin ganne, warra ulfina namarraa qaban, warra of qaban, amantiidhaa fi jaalalatti obsattis warra seelkoo hin qabne haa ta'ani. Akkasuma immoo dubartoonni dullooman amala warra akka qulqullootaatti fudhatamanii haa agarsiisan. Wanta gaarii ta'e haa barsiisan malee maqaa namaa balleessuun dhugaatiidhaaf garboota ta'uun isaan irra hin jiru. Akkasitti abbaa manaa ijoollees akka jaallataniif dubartoota warra gara ijoollee hin gorsu. Dubbiin Waaqayyoo maqaa gadee akka hin argannetti warra of qaban, warra gaa'ela isaaniitti amanaman, warra mana isaaniitiif ba'eessa godhanii eeggatan, warra abbaa manaa isaaniitiif abboomaman akka ta'an haa gorsan. Akkasuma immoo dhiironni warri gara ijoollee akka of qaban gorsi. Waan hundumaa keessatti hojii gaarii hojjechuudhaaf fakkeenya ta'i. Barsiisa kee keessatti dubbii akka waliin hin makne salphaatti akka hin fudhannes agarsiisi. Warri garasii nutti garagalan waan gadhee ittiin nurratti dubbatan akka hin arganne, dubbii sirrii sanaanis waan ittiin jedhan akka hin qabaanne godhi. Warri garbummaa jala jiraatan waan hundumaatti ajaja warra isaan bulchanii haa fudhatanii, itti haa tolanii, dubbii isaaniitiinis hin mormin. Barsiisichi waa'ee Waaqayyo Fayyisaa keenyaa dubbatu kun waan hundumaatti akka namatti tolee mul'atu gochuudhaaf isaan guutummaatti amanamummaa gaarii haa agarsiisan malee warra waa miliqsan hin ta'in. Waaqayyo ayyaana isaa
isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni Waaqayyoo kunis nuyi Waaqayyo malee jiraachuu, kajeellaa biyya lafaa isa hamaas gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota Waaqayyoo taanee akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti nu deebisa. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atuu sanaa hin eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos, inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas. Inni seera irra daddarbuu hundumaa jalaa nu furuuf saba fo'amaa warra hojii gaariitiif hinaafan ofii isaatiif qulleessuudhaaf ofii isaa nuuf kenne. Yeroo gorsa kennitu, yeroo balleessaa namatti mul'iftus yaada muramaadhaan kana dubbadhu, namni tokko illees sin tuffatin. Gara Tiitos boqonnaa 3. Harka warra biyya bulchanii fi warra aboo qabanii jala of galchuu, abboomamuu fi hojii gaarii hojjechuufis qophaa'uu ta'uu isaan yaadachiisi. Isaan maqaa nama tokko illee utuu hin balleessin naga qaboota, garraamota ta'anii nama hundumaatti karaa hundumaa gara laafina haa agarsiisan. Nuyis takka waldhaalota, warra hin abboomamne, warra karaa irraa goran, garba kajeellaa fi hawwa garagaraa isa foon gammachiisu, warra guyyoota keenya hamminaa fi hinaaffaadhaan dabarsine, namoota biratti jibbamne, walii keenyas jibbaa turreedha. Garuu gaarummaanii fi jaalalli Waaqayyoo fayyisaan keenya ittiin nama jaallate yeroo isaatti mul'ate. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatiitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiinis nu fayyise. Hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya arjummaadhaan nurratti dhangalaasedha. Waaqayyo ayyaana Kiristoosiin qajeelotatti lakkaa'amnee abdiidhaan jireenya bara baraa akka argannuuf kana nuuf godhe. Dubbiin kun amanamaadha. Warri Waaqayyotti amanan hojii gaariitti qabamuudhaaf akka dhimmaniif dubbii kana cimsitee akka qabdu nan barbaada. Dubbiin kun namaaf ba'eessa, dhimma sin baasaaf, waliin morkiin gowwootaa, hidda dhalootaa lakkaa'uun, wal loluun, waa'ee seeraa irratti wal qoccoluun garuu waa'een baasu gatiis hin qabu. Kanaafis irraa fagaadhu. Nama barsiisichaan mormee akka yaada isaatti cabsatu immoo ala tokko, ala lamas erga gorsitee booddee dhiisi. Namni akkasii waan hundumaarraa jal'atee cubbuu hojjechuusaa nama ofii isaatii ofitti farade ta'uusaas beeki. Ganna Niqopholiisiin ba'uudhaaf murtoo waanan godheef yeroo ani Arxemaasiin yookiis Xiiqiqoosiin gara keetti ergu ariitiidhaan achitti ana bira dhufuuf dhama'i. Zeenaas isa seera beekaa sanaa fi Apholoosiin akka isaan waan tokko illee hin dhabnetti hamma siif danda'ametti gargaarii karaarra buusi. Namoonni keenya cophanqabnee ta'uu dhiisanii wanta cimsee barbaachisu gargaaruu akka danda'anitti hojii gaarii hojjechuudhaaf of kennuu haa barani. Warri anaa wajjin jiran hundinuu nagaa siif dhaamu. Amantiidhaan warra nu jaallatanitti nagaa nuuf himi. Ayyaanni hunduma keessanii wajjin haa ta'u.